Ilaamee biroo warra hiriyoota koo 18 manatti waamee jira. Maal akkam si godhutti geessini? Hiriyoota koo 18 manatti waamaara moo maa jettee? Dubbii ma gowar baaddaa mati deemtee. Ammaal sii godhamma kun lama sadii sin ga'u. Sadii usitti baay'ata tokko sin ga'u sii jedhe. Waamtee jen. Maaliif waamta mooga? Biro waan kan biraatiif ikkoo jedhee mini fiilmii ta'e tokko fudhadhee innaan inni immoo gaafan banee ilaaluu fedhu 18 pilaasii jedheera. Achii booddeen immoo hiriyoota koo 18 waamee gaafan itti dabalamu 18 pilaasii taana achii booddee baay'annee wajjiniin ilaalladhe malee waan kan biraaf ikkoo jedhee mini. 18 pilaasii waan fiilmichi irratti agartee fi hiriyoota kee 18 ta'uu amaarta ka. Biro kanaaf jedhee malee waan kan biraaf ikkoo jedhee mini. Anatu badee sayyoo naan jettaan. Na salphiste gareen. Na salphiste nama keessaa alaa gadi na goote. Maatii si osoo akkas hojjette eessa geesseetta mati. Siinin jalaaraan na deebis kaayi. Beenii biroo maaliif si godhe? Wayyoo sanatti boosaati. Bee gadi lafinarraa.